السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا هردفتوتا سالها يمتو بكم جرت نجاكيسني الحمد لله. إجا هتلاقوا منا كان سنيك أبدين في انزرا من يكون كان النرجمو قدنا جمع أنا كرسا مقالة سربو كيس الترجمة وروني بتشوف بربادن لكوبسا بالبلا دوا سجل أفرتمي توكا شنتمي لما ترباتمي أفر جاتمي سدي إيمو تليجرام واتساب ندبسو دندسو مني قويا لما سدي ببلان جريتشو هوارتي ببهو تجرى مني والربيا لا جرتنو منك على جتني نيسنا أول دبلو ملي وانتسي تجري دبلو هنجرو يتشو إجارما بتوستو إجارسيسو تاوس ميشالين إنو مدد دبلا جريتشو وانتو هندينو منيني قويا لما بوسا دندورا سنيف قد إيسيتور اللي بهجرا نانجل انجتشو لكاليسا نمو بيا كيسا بتاتي والله أكاسيتي نمنين مدرسة في اللفيتي لجده سنيف قد إيسيتور كونيس اللي بكدوما مدرساتtis asfaltittis dhihoodha jechuudha kuni akkasitti warroonni bitachuu barbaadanii na dubbisaa keessaan inshallah manni baay'ee tokko dabaluutti jira jechuudha mee youtube makana jala galaatii ilaala mana ji'a 6-7 hadda gadhiifamee jiru magaalaa Jimmaarraa 600,700 mnaamniidhaan hadda yoo bicate manni sun miliyeena 2-3 ol malee hin argamu jechuudha baay'ee tokko guyyaarraa guyyaatti daddabalaa deemutti jira wanti qannasu hin jiru si jechuudha yoo bicate mindaa damuuza keenya ji'a muraasa waan argee qabdii jalaa kennineellee alhamdulillah hojjetatarra yoo ta'e jala liqii sana galchuun danda'ama dirqama muluu silumaayuu kaashiin hin kaffalamu jechuudha eessattuu namni kaashii harkaa qabaatee miti kan mana bitu gimaashii jalaa kennee qabdii kennatee utuu qabdiin sun hundumin jechuudha manni sun mana birrii 100 meeqaa bu'uutti jira jechuudha yeroo ammaa magaalaa Jimmaa keessaas godina adda addaarraa akkasitti sichi hin qannasu mannoonni daddabaluu malee laftis mannis warroonni bitachuu barbaadan na dubbisaa sinin jechuu barbaadeetanii akkuma argitan manichigaa bal'aadha agibbiinsaa kaaree meeqa maal akka ta'e garuu hin barree gatii fi kaaree meeqa akka ta'e inshallah isiniifan himaa akkasuma manni qorqorroo lukii meeqa akka ta'es isiniifan himaa bitachuu barbaadan keessaan na dubbisaa barakallahu fiikum manichi yaa'u namatu kireeffatee jira egaa namni akka ofiittiin qabu akkas ta'e akkuma argitan asfaaltiin kunooti safara isaan isinitti agarsiisutti jira hamma asfaaltiin kunooti walakkaa dhaabadheetan jechuudha kanan viidiyoo kaasutti jiru ala akkas deebinu immoo manichatu gama kanaan jira makiina diimtuu sana achi jechuudha manichi asfaaltiitti dhihoodha makiina adii sana jechuudha sorry makiina adii sana achi manichi asfaaltiitti dhihoodha akkasumallee madrasaatti dhihoodha manichi madrasaattis baay'ee tokko dhihoodha asfaaltiittis dhihoodha safara bareedaadha akkuma argitanu waan manni safara miti manni jireenyaaf tolu safarri isaa bareeduu qaba yeroo hammaa kana biyya keenya ganna kaleessa bokkaan roobaa oolee kaleessa viidiyoo kanan waraabee hadhan sagalee irratti qabutti jira manichigaa kunoola karaan kun akkas madrasaatti deemsisaa kunoo bakka namoonni jiran sanadha madrasaan akkasitti warroonni bitachuu barbaadan na dubbisaa barakallahu fiikum akkas yeroo baanu asfaaltiidha akkas yeroo deebinu madrasaadha bakka jireenyaaf mijaawaadha jechuudha warroonni bitachuu barbaadan keessaan na dubbisaa barakallahu fiikum